ministeerri barnoota gubbarra akka biyyatti kallattii hin kennaa achi jalatti bullaa osoo hin ta'in qabatama akka nama barnoota Oromiyaa hoogganu akka nama quuqamu tokkotti waan isin jalqabdanii fi akkaataan itti dhufee isiniif wal simeera. Ani akka nama ogeessa barnootaa tokkotti akka nama barnoota hoogganu tokkotti namni dandeettii barumsaa hin qabne yuunivarsiitii galee haa baratu jedhuun faayidaa waan hin qabneef. Haga 12 akka baratumaa ayyamtan. Faayidaa waan hin qabneef jechuudha. Haga 12 akka baratumaa ayyamtan. Namni ga'umsa hin qabne kutaa tokko ka'ee hanga 12 akka baratu maaliif fayyama? Maaliif fayyamtan jechuuni kan amma ati ilaaluu qabdu waa'een barnootaa yoo ilaallu waan qabxiiwwan duratti si kaasee ilaaluutu sirra jira jechaadha. Qabxiin jaan an duratti si kaasee sun maalirraa ka'e? Qabxii san keessaa tokko isin waan ilaaluuf. Interventionii hojjechaa jirra nu. Hooggansa barnootati isini? Nu amma interventionii hojjechaa jirra. Waan isa si kaasuu nan danda'a. Kanaafuu akka hooggansa barnootatti qabxiiwwan jahan taa'e keessaa tokko hooggansa barnootaas hooggansa siyaasaas dabalatee dhimmama guddaan tokko isini akka hooggansa barnootaatti isin barataa kutaa 12 haga gahutti darba osoo uumaan beeyne haga 12 deeme tokko irratti yuunivarsiitii seenuu dhoowwuu fi haga 12 fiduun maaliif barbaachise? Baay'ee gaariidha. Moo ministeerummaan barnootaa waan jedheef? Baay'ee gaariidha. Nu wanta hojjanneen si kaasa. Biiroon barnootaa maal hojjetee cabiinsi barnootaa bifa kanaan eega mul'ate isin maal hojjechaa turtanii gara jedhutti deemaa jirta. Nuti waan kana bara 2010 qoranne. Bara 2010 qorannee maal goone tokkoffaa barataa qophaa'ee hin qabnuudha rakkoon barnoota keenyaa jenne. Barataa qophaa'ee kana qabaachuuf jalqabarraa duubarraa kaasuun nurra jiraadha. Barataan mana barumsa bu'uura boruu keessa darbuu qaba. Oromiyaa immoo mana barumsa 15,000 isii barbaachisaa bu'uura boruu. Mana barumsa bu'uura boruu kana gaafa qorannu biliyoona 47 nu barbaachisaa. Maallaqaan yoo ijaaru. Bal'inaan itti dhufna dooktora achitti osoo hin darbin dura osoo achitti hin darbin amma fakkeenyaaf kufaatiin kun dhufe akka Oromiyaatti bara darbe kallattii keettanii hojjetaa turtan fooyyessuudhaaf. Baran hoomee kallattiin itti deemaa jirtan bara dhufu waa fooyyessuuf Oromiyaan